Obbo Shoggaa Huseenii fi Daawud Turaa Biiroo Daldalaa Oromiyaatti tajaajila argachuuf dhufanii dubbifne akka isaan jiranitti kana dura tajaajila siyaasaa argachuuf rakkoo akka ture himu. Dhimmaaf namni gara waajjiraa yeroo dhufutti yeroo baay'ee namni waltajjii irra jira waan jedhamutu jira. Yeroo ammaa tajaajila fooyyee qabu argachaa jiraachuu isaanis dubbatan. Nuyi guyyaa irraa yeroo dhufnetti ogeessa barbaadnullee arganne ogeessunis xalayaa kenna nu qajeelche mana galmee irraa dabalate. Ogeeyyiin isaaniillee nu simatanii waan nu gaafannu sana kallattii nu gaafannuun maal tajaajiluu akka danda'anis gaheen isaanii maal akka ta'e maandeetiin isaaniillee maal akka ta'e nu ibsanii sanarraa tajaajilli haalli itti fudhanne haala bareedaadha jechuu barbaadeeti. Simannaanis gaariidha. Nun tursiifnee garufne daqiiqaa 20 caalu raawwataa raawwamu. Tajaajila siyaasaa argachuun qisaasama qabeenyaa fi yeroo irraa nama baraara kan jiran maamiltoonni kunneen kennee tajaajila sadarkaa biirootti fooyyee jiru sadarkaa godinaa fi magaalotaatti hojiirra ooluu qabaa gaafatan. Biirootti namni baay'een waliin dhufu sadarkaa magaalaatii fi sadarkaa godinaa irratti jiru. Kapaasitiin naannoo sana jirullee hanqina ta'uu danda'e qaba. Namni siiraansi keessummeessu jiru dhimma firmaa takkaaf torbaan guutuu deddeebi'u. Osoo wayyamni kee rakkoo qabaate namni taa'ee biiroo gattaa'ee rakkoon kee ilaalee maaltu rakkoodha wayyamni kan kee rakkoo qabaate rakkoo kana kan sirreessin jechuu danda'a. San ta'uuf dammoo nama tokko biiroo keessa argachuu dandeenye baay'ee tokko rakkina guddaa jira gara godina Arsii lixaa irratti jechuudha. Waan asii gad dhiyaatu kana karaa sirrii ta'e hawaasa dhaqqabaa jiraachuu isaa kan hubatu hordofuu deeggaruu qabanii waan jedhu qaba. Yeroo ammaa rakkoo qaala'insa jireenyaaf daldalli seeraan alaa sababa ta'uu kan dubbatan maamiltoonni kunneen qajeelfamoota bahan hojiirra oolchuutiif ammallee xiyyeeffannoo barbaadaa jiran. Dhiyeessii irraa jalqabee sansalanni isaa bakka ba'urraa haga hawaasa bira gahutti dheeraadha. Qaamni hunduu gatiitti dabalaa xumurri gatiin sun hawaasa rakkufa waan ta'eef qaala'insa jireenyaatiif sababa ta'e. Sektoraaleen mootummaa maamiltoonni baay'inaan itti tajaajilaman keessaa biiroon daldalaa Oromiyaa isa tokko rakkoo kenna tajaajilaa biiroon kun qabu furuu fi teekinooloojii fayyadamuun kenna tajaajilaa ammayyeessuuf hojjetamaa jiraachuu hooggantuun biiroo daldalaa Oromiyaa Aadde Hawwaa Ahimad himan. Kenni tajaajila keenya kan heeyyama kennin gorsa kennin wanti hundumtuu toorarraan kan jalqabnee jirru kana keessaa baanee waan jedhamu qabnu sadarkaa biirootti qabanneeti kan jiru godinaalee fi magaalota Oromiyaa keessaa kanaan dura iddoo 348 irratti tajaajila toorarraa kana jalqabneeti kan jirru ammas bara kana immoo iddoo 78 itti daballee jirra. Xiqqoo rakkoon asirratti jiru tokkoffaa humna sirriitti barate teekinooloojiidhaan waan wal qabatuuf nu barbaachisa. Sanammoo leenjii kennuu qabna jennee bu'uurarraan nama 948 leenjii laannee akka Oromiyaatti bobbaasneeti kan jirru. Rakkoo kenna tajaajilaa galmeessaa fi eeyyama irratti jiru furuun alseerummaa seektara daldalaa keessa jiru hiikuutiif xiyyeeffannaatiin hojjetamaa jiras jedhan. Bara kana qarshii miliyoona 36.5 baasii goone meeshaa kana binnee uummataaf gadi buusneetti kan jiru jechuudha. Yeroo kana jennu rakkoo kenni tajaajilaa keenya keessaayyuu galmeessaa eeyyama irrattidha. To'annoo hordoffii geggeessine bu'uurarraan rakkoon nu quunnamaa jiru namni sirna malee daldala waan ta'eef sirnaaf hojimaata malee kan deeggaru kan hojjetu yoo ta'e immoo rakkoon bu'uuraa jettee kan arginee jirru sa'uusaa hubannee sadarkaa biiroo irraa kaasnee hamma gadiitti gadi buusaati kan jiru jechuudha. Dhaabbilee 500 caalan irratti tarkaanfiin fudhatamus Aadde Hawwaan himaniiru. Gara dhaabbilee 578 to'anneeti kan jirru sana keessa dhaabbileen 23 hojimaata sirna daldaluu isaanii sana beekne tarkaanfii garaagaraa irratti fudhanneeti kan jirru as keessaatti daldaltoota 480 irratti tarkaanfii fudhannee maallaqa qarshii miliyoona 278 galii mootummaaf taasisneeti kan jirru. Hawaasa daldalaa seeraan ala daldalanii fi hojjettoota seektara daldalaa seera cabsan hooggansa dabalatee tarkaanfiin irratti fudhatamuusaas Aadde Hawwaan himan. Daldalli seeraan ala gaggeeffamu dinagdee biyyaa miidhuun cinatti hawaasa fayyadamaa ta'e miidha jechuun alseerummaa gama daldalaatiin mul'atu irratti hordoffii fi to'annoon akka taasifamu himanii hawaasni oomisha gatii madaalawaan akka argatu walitti hidhamiinsa gabaa uumuutiif hojjetamaa jira jedhan. Qonnaan bulaan keenya yuuneeniin keenya waldaan keenya bu'uurarraan fidee maarkeetii sana keessa dhaabee bifa ittiin uummanni keenya bitataa gurgurataa wal argusan uumneeti kan jirru sun kan dhaabbatu miti. Oomisha qonnaa qofa osoo hin taane oomishaaleen industiriis nu barbaachisu kanaaf waldaaleen keenya yuuneenonni keenya sadarkaadhaan jiran hojii dhabaan keenyallee biiroo carraa hojii mujjinis amma walitti dhufee walitti seqnee hojii kana jalqabneeti kan jiru keessa seenanii bitataa gurguratan bifa walirraa arguu danda'u walitti hidhamiinsa gabaa sirrii ta'e uumne qaala'insa jireenyaa kanallee tasgabbeessuudhaan wanti hojjetamee jira jechuudha. Daldala seeraan alaa ittisuu fi to'achuun qaama tokko qofaan waan hin milkoofneef namni hunduu rakkoo kana maqsuu keessatti gahee isaa bahachuu qabaadhaaman.